السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا رفتوا في كوجمتوا تكينيا جرتوا بقجراتن بكسين جرتن هندنا كينيا جراتو فيا كيسني نجا كيسني فيا قبضوا رمضان كمي ججبات تاني سنين ججا رفتوا في كوجمتوا تكيا رجمتشو دانغان أمن جمتشو جايباتين سنين دفجرا لقاني ربيكو كنا كم تنقلتي فتم بيكو لقى ربيكو كنا باي قلتي فت ربيكو قلنا جو قلني قدنا جو duraan dursee fayyaanaa kennuu isaatiif hunda yoo naa gochuu isaatiif baay'ee rabbii koo galateeffadha. Rabbii kootiif galannaa ta'u jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani erga biyya deemee dhufe waggaa tokkoo fi gimmaasha ga'eera. Waggaa tokkoo fi gimmaasha kana hojiileen seennee manuma taa'a. Ani garuu otoo biyyan galiin dura guyyuma tokkoofillee boqonnaan qabu garuu oman hojjedha garuu ergan dhufee garuu hojiin seenne biyyarraa dhufe immoo hojii bareedalleen arganne hojii bareedalleen dhabe otumaan mana taa'u baatii shawwaan akkasii taa'ee daa'imni garaatti naafte akkuma biktaan an ulfaayee akkasumas ajjiidhaan illee wallollee manaallee bayee godinti kosana bira taa'aa bayee akkasitti goddanyaan kosuun isaa ulfaattu dhugaa kabaja namaa galata namaa dhoksuun bareeda miti. Kanaafuu amma immoo rabbiin koo galatamu dalagaa argadhe daraya bareeda argadhe ramadaanuma kanaaf natti fakkaata iida kanarratti hojiin isin baay'ata waan ta'eef iiduma kanaaf natti fakkaata. Kanaafuu daa'imuma koo faana dalagaa bareeda argadhe inshaallah yoo rabbi jedhe samoona kana dalagaa seena jedhee yaada. Ajjii wanti inni manatti na jibbeef wanti inni manatti ijaan argaa kiyya jibbeef isatu na danda'a isatu waan hunda na danda'a erga biyyarraa dhufeellee erga manaa ba'e malee asumatu na danda'a ture. Kanaafuu anis xiqqoo ittiin ulfaadhe ta'uun oolu xiqqoo gaabbee namaallee beekuu qabna. Waan inni itti ulfaadheef waan masruufni koositti ulfaateef kanaafillee akkas ta'uu danda'a. Ajjiinis amma naagalee jira waan inni akkas ta'uuf waan inni sarara taa'aa jiruuf nama nuffaa kanaafuu nanuuf natti fakkaata. Ajjiin immoo rabbiin koo akka namni nama gate rabbiin nama hin gatu ani dalagaa argadhee du'aayin keessan illee nafaana ta'ee isinillee galatooma ulfaadhaa. Du'aayin keessan naa ta'ee jira isinillee otoo nan nuffin otoo nan dadhabin ammallee itti fufaati du'aayinaa godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dalagaa nama argadhe kana iiduma kanaaf bichaa osoo hin ta'in amma dhumaatti akkanaa ta'uuf du'aayinaa godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhugaan baay'isee isin jaaladha isin kabaja isin du'aayinaa godhuu keessaniif isin bira dhaabbachuu keessaniif namni tokko yoo nama gate garuu rabbiinis nama hin gatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ergallee manatti deebi'ee ajjiifaanallee wallolii erga manatti deebi'ee garaa yoo hin qabaayu silaa dadhabee jira. Mana arabaa immoo waan argite waan ulfaataaf ol fuffuutaa waan ta'eef hin danda'amu. Garaa osoo qaban hojjechuun xiqqoo in ulfaata. Soofaa fa'i oliif gaffuudhuudha waan ta'eef nama dadhabsiisa. Ammallee ergan da'ee ka'ee ani garuu dalagaa seenuu yaalee ture baay'ee yaalee ture xiqqoo daa'imumti kiyya naafaa jabaattu xiqqoo anillee duddina dhukkubaa xiqqoo dudda jabeeffadha jedheetuma malee baay'ee sarakkisuu miti garuu ani yaada'uman jira. Ajjiin garuu ariifateetuma wanni jedhe malee inshaallah kunoo rabbi immoo nama hin gatu. Rabbiin akka namaa miti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rabbi dhugaa rabbiin koo kunaa galatoomu. Kabajamtoota kiyyaa ani yeroon hojii qabu sana yoo biyyan galiin ajji akka daa'ima kiyyaatti isa kunuunsaa ture. Uffatallee itti bitaa kiraayii manaa kaffalaa nyaata isaa waan hunda isaa danda'aafi tureyyuu inni immoo dhugaa daa'imuma isaallee haa jabaattu jedhanii taa'e malee waan biraatillee miti ergan da'ellee hojjechuullee dadhabee miti. Anis xiqqoodhuma duddillee naaf haa jabaatu taa'e malee waan isaaf yaadee taa'ullee miti. Isaaf yaaduu dhiisee taa'aa turellee miti. Inni immoo kana yaaduu dhiisee ishiinillee akkana naa gochaa turte dura ishiitu na danda'a ture amma yoo nan danda'ellee maali jechuu dhiisee inni immoo ani isaan dadhabe jedheetuma ani ishiillee daa'ima ishiillee dadhabeetuma walitti nu dhiisee deeme akka namaa miti. Rabbi immoo nan gatu. Dhugaa rabbiin kun haa galatamu. Dhugaa ummatti galateeffadhuun qabu rabbi kana kun waan hojii argadhee jira. Isinillee naa gammadaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa gammachuun kiyya guddaadha. Har'a kana gammachuu ajaa'ibaan qaban dhugaa
gammachuu daangaa hin qabne daa'ima kiyyallee garuu warri daa'ima faana rakkoo hin qabu naan jedhaniiru. Daa'imni kiyya yoo tole naan jettee na faana teesse qabadhee dalagaa ofuma bira kakkaa'ee akkasitti qabadhee dalagaan yoo immoo daa'imni kiyya diddeen rakkiste bakki birriin qaban hin jira achi keewwadhee dalagaa koo dalagee galgala dhaqee fudhadhee akkasitti ganama geesse inshallah sinis akka na dandeessisu du'aa inaa godhan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ajiin illee kunoo an dhugaa baay'ee galata sagalchuu deemaa yoo akka namaaf amma xiqqoo jedhee galatuuf oowwate namni kun waa ariifachuun sirrii miti obsuma yoo qabaatanii waan hundaa obsumaan dabarsan gaariidha. Garuu waa ariifachuun kunis bareeda miti waa irra nama buusa. Inni immoo nu dadhabee nu nuffee ammuma ji'a 3 wayitti nu nuffee kalaas nu dhiisee nu biraa deeme. Ati akka barbaadde ta'ee beeloftee dheebottee nan galchuu ilmoo kee faana mana keessatti waan barbaadde yoo taate nan dhiisee mana keessatti deeme. Garuu ani dhugaa dubbachuuf as keessatti illee dubartoota baay'ee beeka. Kan dubartoonni dhiirota baay'ees dubartoota baay'ees nan beeka. Kan dubartoonni isaanii gadi ba'anii hojjenne maaliif manuma keessa hojjetu malee isumatu hojjetee jiraachisa. Ani garuu akka isaanitti hin jiraadha jechuu miti. Nama akkuma ofiitti jiraata ofuma ta'ee jiraata nama ta'ee hin jiraatu. Anamuma dugda jabeeffadhutti amuma daa'ima kee jabeessutti xiqqoo daa'imni kunis yoo hadaanaa keesse nama oliif keessi jalaa daddarbuu danda'a. Nyaata sirriin nyaachisuu dhiisuu danda'a. Uffata sirriin itti qayyaruu dhiisuu danda'a. Qulqullinaan qabachuu dhiisuu danda'u. Sirriin nyaata dhabuu dandeessi daa'imni xiqqoo. Kanaafuu yoo xiqqoo jabaattillee akkasuma wayyaa jedhama isuma marjedhe. Garuu inni yeroon akkatti itti marjadhu mataa dhukkubaa kanaafuu mataa dhukkubee fiiga. Garuu inni galataa dhabu si amma galata isaatuuf oowwe mitiire. Ani rabbiin honaa jira dhugaa doftootaa fi kabajamtoota kiyyaa gammachuu kiyya har'aa waan hin jedhee ibsadhu hin qabu. Akkuma itti ibsadhu hin qabuun isiniin jedhaa isinillee naa gammadaan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aa ramadaanaa kana keessa dhugaa lafan buutu. Ani garuu ajiin erga nagatee deemeellee yaa rabbi akka ajiin nagatee deemee fatillee nangateenii yaa rabbi akkuma hojii naa baastu jedheenumaan rabbi koo kadhadhaa tureeyyuu rabbiin kiyya isaa galatooma kabajamee akkuma ajiin nagatee deeme rabbiin koo immoo nan genne naa yaade dhugaa. Namni yoo nama miidhamaa miti garuu rabbiin nama miidhin malee. Kan namni yoo si miidhamaa naariin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Namni nama miidhu namaa miti garuu rabbirraa yoo dhufe malee. Isin rabbitti hin balleessinii garaa qulqulluu yoo rabbi kadhatanii rabbi nomaa nama hin dhoowwatu. Rabbitti garaa qulqulluu yoo bawan rabbi waan hunda namaa kenna waan ta'eef rabbiin koo haa galatoomu haa ulfaatu haa kabajamu. Isinillee galatooma kabajamaa ulfaadha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagaan naa tura. Waan hin argee viidiyoon isinii waraabaa. Warri mana kiyyaaf haaraa taatan maatiinaaf ta'an isiniin jedha. Nagaan naa tura.